قافة دوجة Gaafinti odoon Nabi Muhammad hin dhufne dura nabiyoonni isaan dura dhufan hundi isaaniitu amantaa kamirra dhufan? إسلام Amantaa Islaamaatiimi. إيه Eega Islaamummaarra dhufan salaanni eega Nabi Muhammad dhufe dura maaliif jiraachuu hafe eega inni dhufe booda jiraate? سجدوا ترى يسوع كريستوس موسى سجدوا ترى سجدوا ترى نندي سانيتو Isaan akkamitti sagadu turan? Azaanni gizee jalqabaatiif azaaname Bilaali jechuudhaan dhagaye. yeroo isaatitti kaa yeroo sanitti yaaminsa karaa azzaana jechuun bar lallaba qottaan salaannaa jechuma bar San ta'uun azzaana jechuun maaliif addatti beektu yaani salaatuma kana namni dura fide isaanii miti Nabi Muhammad miti. laa ummata isaatiif malee kan okay waan jedhu yeroo Yesuus dura biyya lafaarra eenyu ture Museedha moo Yesuusi Museedha. Yesuus okay Musee fi Yesuus kamtu dura waaqayyoon barsiisaa ture saba lafa biyya lafaarra Museedha. goobas eenyutu waaqayyoon waaqessu ture biyya lafaarratti Yesuus immoo Museedha Yesuus hin duratti Museedha. goobas eenyutu gartee yaani gartee osoo gartee biyyi lafaa kun gartee yaani Museenis Muhammadis osoo hin jirre Museetu dura tureemi waaqayyo kan Museen barsiisu ture waaqayyo biraati moo waaqayyo Musee kana moo waaqayyo Yesuus kana Yesuus barsiise kana Muhammad barsiise kana moo waaqayyo biraa barsiisu ture inni Gizee sanitti kaa'inni waanuma gizee sun jiru barsiisadha. beeka akkasuma ree okay amma fakkeenyaaf Dr. Abiyyiin Itoophiyaa tana bulchaami mallasoo Itoophiyaa tan bulchuu ture Tanuma bulchuu ture egaa. mililikoo Itoophiyaa uummatan. maarree maal sagada taatu namu jaarraa dhufe sanitti yeroo dura argamu okay karaa Museetiin maletti karaa Abrahaamii maletti sabni Museedha Museen maletti waaqayyo tokkicha sanni beekani okay yeroo Yesuusiin maletti waaqayyo tokkicha sanni beekani sabni inni keessa jiru jaarraa isaa Hin beekan. okay Yesuusiin maletti akka itti sagadan waa'ee kadhannaa waa'ee sagada akka itti kadhatan bakka itti kadhatan Yesuusiin maletti ni beekanii sila Amma isaan isaraa dhagaanii sagadanii sagadni Akkas. suniif kun tokko hore. saganni sagadu maka akka adda addaa taatu Eessatti san amma yaani akka warri san akka itti sagaduu turan akka amman tana kiristaanonni itti sagadan kana kiristaanonni amman tana. nabiyyoonni hundi raajoonni hundi barsiisonni hundi islaama obboleettii ta'u kiristaana kan jedhamu hin jiru wangeelumarraa kiristaanii amantii kan jedhu hin jiru dura eenyu teenya galaane pheenxeen amantii kan jedhu hin jiru ortodoksiin amantii kan jedhu hin jiru yoo fidan atis kiristaanummaa san keessa taa'e anis dhufeetiin itti dammarama hin jiru akkana yoo kadhattan akkana kadhadhaa yoo sagadan akkana sagade salaata jechuun afaan arabaati sagade jechuun afaan oromootitti godhan kadhannaa jechuun du'aa jechuun akkana godhan gartee waan sani malee nabiyyoonni hundi waaqayyo tokkicha qofaaf sagadan waaqayyo tokkicha qofaaf salaatan so salaata nabi Muhammad yeroo isaatitti Gizeen amman tana hajji dhaqan gizee hajji deemanii salaatan sagadan boodarra namni diliin inni qabu hundinuu ni araaramtiif himi. of course eeyyeen Maaltu achi keessa jira? Rabbii salaatanii sunitu achi keessa jira. hin jiru Maaliif si araaramti diliin ati dalayde gizee achi dhayte? maaf rabbiitun akkana na kadhadhaa jedhe kiristaanii waldaan dhaqu Yaani araarama bikka sun jira yaani araaramni Kirista- numa jira achi leema dhaqanii waan akka keessanitti ammaan tana achi sun deemtee yoo jette wantummaan hundinuu siif araarama achi booda ati diliin qabdu nama akka ammaan tana dhalatee taata. Yoo aggusan duute warra jannata yaani. rabbiin namaa dhiisaree ajaja rabbiiti Inni achi keessa jira moo akkamiin namaa dhiisuu hin jiru rabbiin achi hin jiru mana obboleettii ta'u iddoo qulqulluu rabbiin Abrahaamiin jaaree akka nama rabbiin itti waaqessan ummanni itti walitti qabamutti ajaje
rabbi achi keessa jira miti masjida dhoyne rabbiin achi jira jechuu miti makkaa dhoyne achi jira jechuu miti waldaa kiristaanii sanbata hunda godha waaqayyoon achi jira adda adda yaani achin jiru ka mana waaqayyoon jedhaniini mana waaqayyoo gujada mana keeti moo mana waldaa san masgida gida daite dili hundan nama don tan salgatumaaf deemta yoo ammoo hajji deemte wanti sirna waan raawwattuu jira hojii waan raawwattu baleetitu achi dhaqotee qofa teessu miti waan waaqayyo sirna waan itti godhan ajaja iddoo aarsaa waan aarsaa iddoo itti godhan wangeela keessatti hin jiru deemanii warri Israa'el waggatti waan mana eenyu mana qulqullummaa kajaaniin kana maal jedha Falastiin jiru kana ka Salamoon jaare sana achi dhaqanii aarsaa godhuun turre fuula waaqayyoo duratti jedhanii aarsaa dhiyeessuun turre eessa dhiyeessuu turan aarsaa abdii yoo jiraate itti hafuuf waan dalagaa asiin ayyaamuu jiran inshallah gidee barnootaa kitaaba booda maaliif nama maraatu maal jetta ati mee dura waaqayyoon argadhu namni gidee kitaaba barate galaane ati waaqayyoon qabda waaqayyo numaan qaba gaama waan waaqayyo numaan qaba shakki in shakkita ni qabda hin jedhe waaqayyoon anin qaba waaqayyoon kee eenyu Yesus Yesus amma ati nama naan hin jenne ayyaani ammaan tana ayyaani an islaamoo barbaade duras islaamummaa islaamoo barbaade islaamoo barbaade kan dhageessee gaafadhe islaamoo akka wangeelaati waaqayyoon Yesus immoo waaqayyo abbaa sani Yesus ragaa ana mutayen sin gaafadhe nayi maareesin no waaqayyo manoo mema waaqayyo dura waan guddoo dhiiftee waan xixiqqoo gadii tana gaafatta yaani an baradde gara islaamummaa deemuu barbaadeeti mala kama akkana gaafatamu weedu hanqa kiristaana keessa jirtu wangeela baratte baradde eessatti Yesus waaqa isin jedhanii si garsiisan ani si garsiisuu akka Yesus waaqan ta'e wangeela keessa yaani rabbiin galaane mormii miti waan si hojis mormoo son ta'e si ashannafoo son ta'e na ashannafoo son ta'e wallahi si ashannafoo mormuu miti nu lamaanirra ati kiristaana ani islaama lamaanirra amantii takka qofaati ta dhugaati lachuu yoo sirri dheette dogoggora miti amantiin lama dhugaa ta'uu hin dandeessu fakkeenyaaf mana naafeetu yoo wayirra wallollee wal dhabne mana murtii wal geessine lamaanirra abbaan haqaa kana argatu tokkoomi wayi nu lachuuti bilbilli keetis biizi boot maali bilbila abbaa manaa akkana si dawwala alaki abbaa manaa kanarra dawwalu waan jiru maaltu kana zaasi godhu gir moja telefoonni kee gadhuuf kee baziddu yaa miti an kee gir jechuutti hin jiru kiyyaayyee waan jedhe Yesuus Kiristoos ani ilma namaatii jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 8:40 irratti ani ilma namaatii jedha inni ilma waaqaati qaba ilma waaqaan jenne okay ilma waaqaa yeroo ammaati isi dhaqeetu intala wanti dhaka nama ka Maariyaamin Yesuus waaqa deesse moo nama deesse nama ta'e dhalate hin jenne atoo nama taatee dhalatte moo saree taatee dhalatteeti nama ta'e hin dhalate Yesuus nama ta'e dhalate moo waaqa ta'e dhalate nama ta'e dhalate kanaafuu namaami waaqa miti maarre dhumatti ati amma kiristaanummaa keessaa baate kaa akkanuma qallaaluma kana keessaa baani baate kaa kunoo Yesuus nama jechuu jirta mee kiristaanii Yesuus nama jedhu eessa jira ani inni nama haa ta'u anti yabar inni nama haa ta'u namummaa isaa san hin dinnee baran maal sadde Yesuus waaqa dhiqa okay Yesuus akka jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 17 irratti
gartee nan qabin jedhe amma nan qabinaa jedhe gara abbaatti ol hin baane gara obboloota kootii dhaqiitii jedheen Mariyam Magdaleeniitiin gara abbaa kootii fi gara abbaa keessanii gara waaqayyoo kootii fi waaqayyoo keessanii ol naan baa jedhi ishitti naa himi jedhe ishee abboome jedhe Yesuus waaqayyoon qaba jedha jirra ustaada wal galchaa jiran ustaada hin jiran ustaada ustaani har'aa xumuru abdii mucaa tana مسكينة وانجيلا جرسي سامي هفرتو ربي توكيت هفرتو يسوع جنا يسوع تأمنتو قالاني تان قالاني أبدي وجاه سويتله